hubannoodhaaf dura addunyaanii addacha akkamittiin dhugeeffatti addachi Empire Itoophiyaa immoo maal fakkaata isa jedhu waanuma xiqqoorraa jechuu barbaada. Sababiin isaas addunyaan kan hin beektu addacha jechuun bakka itti dhugaan badde dabde itti qajeeltudha. Haa ta'uti garuu kan addachi biyyattii kana keessa jiru garuu maali? Addacha itti dhugaan dhidhimee abbaan dhugaa sobamee ittiin haqni isaa haqaaqamee ittiin mankaraaruu fi hiraarfamudha. Egaa adumsa itti addachi Jaal Koloneel Gammachuu Ayyaanaa iddoo har'aa ga'e kana gara dugda duubaa deebinees waarraa jechuun barbaachisumadha. Maaliif Jaal Koloneel Gammachuun waggootaaf hidhamaa ture, manni murtii adda addaa jechuun sadarkaa adda addaa irra jiru murtiiwwan adda addaa dabarsaadha kan inni ture. Haa ta'uti garuu murtii caamsaa 17/2021 yookaan immoo kan waggaa kaleessaa yookaan waggaa har'aa murtaa'ee fi sanarra dhaabbannee adumsoota ittiin har'a ga'ee fi sadarkaawwan manni murtii illee ittiin dhimma isaa keessummeessaa jiran kana irraati waa jennaa jechuudha. Jaal Koloneel Gammachuun caamsaa 17/2021 mana murtii olaanaa federaalaa yookaan immoo kan naannoo Lidataa jedhamutti argamutti dhiyaatee waggaa irraa murtiin murtaa'ee yakka shakkameerraati bilisa ta'uusaa manni murtichaa mirkaneesseeti namoota galmee kisii qixxumaa jalatti jiran bilisa baaseera. Isaan keessaatii namoota 9 garuu caamsaa 2018 gaafa isaan mana hidhaa turan Qilixoo jechuu kootii irraati ba'an karra duratti poolisa federaalaa, poolisii naannoo Oromiyaa wal ta'uudhaanii akka koloneel jedhanitti naannoo konkolaataa 14 kan ta'u xiqqootallee dabalatee fuudhamanii achiiti gara Awaash Malkaasaa moonaa horsiisa lukkuu itti geeffamanii ture. Nuti akka dhaabaatti yeroo sana bakka isaan geeffaman wallaalleeti maatiinis abukaatowwan isaaniis irraati maal akka ta'e dhibaadha kan ture. San booda turtiiwwan ji'a ja'a mana hidhaa idilee al idilee Oromiyaa keessatti hiraarfamaa tureeni gara mana hidhaa Galaan qajeelcha poolisii itti deebifamanii san booda turtii torbee 2 hin caallee qajeelcha poolisii Galaan maatiin firrii fi abukaatowwan isaanii yeroo muraasaaf argan booda ammas naannoo magaalaan kana godina addaa naannawaa Finfinnee magaala Galaan bakka addaa Galaan Sololiyaa jedhamu kan moonaa leenjii humna addaa Oromiyaadha jedhanii namoonni adda addaa achi keessatti hiraarfamanii fi namoonni gariin immoo hiraarsa kana keessatti illee kan lubbuu dhaban jiru jedhamee odeessi bulee ture ba'uu. Fakkeenyaaf kanneen akka Mallasee Caalaafaa mana hidhaa Galaan Sololiyaa jedhamu kana keessatti otoo hiraarfamu hiraarsa dheeraa irra ga'eedhaanii lubbuunsaa achitti darbuu odeessa ture bulee hawaasni ammi tokko dhaga'eedha. Mana sana keessatti hidhamanii gaaffii abbaa seeraa yookaan murtii mana murtii himata abbaa alangaa malee achi keessatti sirna kanaanii hugguramaniiti
turtii ji'a ja'a guutummaatti ji'a ja'aaf guyyoota muraasa naannoo gara deebisanii gara mana murtii kan mana hidhaa federaalaa kan maayikelaawii yookaan immoo giddugala qorannoo federaalaa jedhamu kan naannoo Meksikootti argamu fidanii jechuudha. Sanaa booda himatuma kana dura waggoota 3 dura ittiin himatamee mana murtii adda addaarran deddeebaa turee fi himata sanaan immoo galmeen isaa hirraacitee gadhiifamee uummatatti makamee deebi'ee ajjecha Haacaaluu duukaa hoogganoonni fi qondaalonni adda bilisummaa Oromoo akkasumas lammiileen Oromiyaa hedduun mana hidhaatti naman sana keessa deebisanii Koloneel Gammachuun hidhame. Gaafa hidhamu galmee hirraacite sanatti deebisanii ittiin himannaan isaa akka itti fufu taasifame jechuudha. Sanaa booda murtii waggaa darbe murtaa'e sanarra dhaabbatee abbaan alangaa oliyyannoo mirga fudhachuu guyyaa 90 gidduutti ni qaba jedhame akka seera biyyattiitti. Sanarra dhaabbachuudhaan oliyyannoo fudhateeti mana murtii waliigala federaalaa yookaan kan naannoo Caffee Araaraa yookaan 6 kiiloo jedhamuun beekamutti argamutti dhiyeeffame. Yeroo sana keessaa beellama adda addaadhaan Jaal Koloneel Gammachuudhaan deddeebisaniiti beellamni suni gara booddee ragaa ittiin isa himatan ragaa ittiin qabiyyeen isaanii dhugaa ta'uu gaafa dhabu namni nama kana himateeyyuu maaliif akka himatameeyyuu wallaalamuudhaan galmeen isaanii baay'ee ragaan amma gaafa irratti qulqullaa'uutti har'aa booddee cufneera jedhanii tibba darbee cufan. Sanaa booda Koloneel Gammachuu hiikamullee jedhee dhaddachi kun yookiin manni murtii waliigala federaalaa kun ajaja dabarse hin qabu. Innis deebi'ee akkuma inni mana hidhaa keessa taa'ee qaamni qorannoo isaa geggeessu suni akka inni qorannoo irratti barbaaddatee argatee gaafa barbaade himata irratti banatu godhate jechuudha. Kanumaan achi mana hidhaa yookaan giddugala qorannoo federaalaa maayikelaawii jedhamu yookaan immoo Federal Criminal Investigation Center kan jedhamu division kan jedhamu achitti deebisanii tursiisaniiti. Engadda jechuun gaafa caamsaa 16 wiixata darbe jechuudha. Deebisanii amma immoo eenyuun maaliin akka inni achi gara mana murtii yookaan mana murtii jibbaataatti akka inni darbee kanaafuu waan inni mana murtii jibbaataatti darbe kanaaf immoo deebii akka irratti inni kennatuuf xalayaan isa dhaqqabe jechuudha. Kana waliinii wal qabatee dhaddachatti dhimmi isaa akka ilaalamu tun taane kan inni itti deemame karaa rejistraalaa yookaan immoo karaa mana galmee gaaffii gaafatameef deebii akka kennuu fi gaaffii isaas immoo karaa sanaa akka inni raawwatamu dhaddachayyuu dhorkamee kan inni ture. Sana waliin wal qabatee namoonni dhimma isaa abukaatowwan dhimma isaa hordofanii fi yeroo hedduudhaaf dhimma isaa kana waggootaaf hordofaa turan haala sana waan ilaalaniif haqi Gammachuu haqaaqamee jiraachuudhaa fi hammas immoo haqa isaa gara dabarsuudhaan inumaayyuu murtiin murtaa'u eenyuun maaliif akka kamitti akka inni murtaa'u waan namaaf hin galleef deebi'ee immoo Koloneel Gammachuun hidhamee kan inni jiru harka mootummaa hidhamee waan jiruuf karaa rejistiraala jedhame sanaa akka ta'uu hin qabnee fi dhaddachatti dhiyaatee murtii dhaddachi murteesseen akka inni deemu iyyataniif jechuudha. Iyyanni sun dhugaa dubbachuudhaaf ofitti fudhatanii qaamoleen seera kana yookaan hojii kana ni raawwatu jedhame mana murtii sana keessa jiran deddeebisuu ture sana keessatti obsa isaanii qaban isa dhugaa sanatti agarsiisuudhaanii
abukaatoowwan isaanii hoogganaa reejistiraala jedhamu sanaa argachuudhaan dhimma isaanii haala inni irratti jiru himanii dhugaa jirtuun amansiisanii dhugaa sanarra dhaabbataniiti akka inni mana yookaan dhaddacha ijibbaataatti ilaalamu jechuudha. Dhaddachi ijibbaataa jechuun seerri biyyattii duguugamee dhufee kan inni hir'atti murtii isa dhumaa argatu jechuudha. Murtiin kana booddee jiraatu yoo jiraate murtii heera mootummaa hiikuu. Kun immoo murtiin heera mootummaa hiikuu kun kan inni raawwatu wantoota baay'ee biyya kana keessatti yeroo tokko kan yeroo lama caalaa kan argamees dhagahamees hin beeknedha. Dhaddacha har'a ooleen immoo jechuudha. Manni murtii ijibbaata federaalaa kuni dheengadda gaafa caamsaa 16/2022 gaafa isaan dhimma kana akka dhaddacha irratti ilaalamu godhanii haala inni keessa ture hiraarsa manneetii hidhaa adda addaa irratti raawwatame akkuma kanaa immoo haala inni itti amma jiru qabiinsa mirga namummaa isaa deebi'ee immoo haala inni itti shakkamee garuu mana murtii malee murtii dabaan mana hidhaa keessatti hiraaraa jiru kana isaa fi irraa qorachuudhaanii ragaawwan of harkaa qaban qulqulleessanii ilaaluudhaan ajajaawwan 3 dabarsanii ajajni tokkoffaan dhimma oliyyannoo yeroo darbe abbaan alangaa federaalaa gaafate sanaa fi abukaatoon isaanii akka deebii kennan ture sanarratti duras deebii kennanii fi deebii gahaa kan kennan ture achi booda abbaan alangaa federaalaa shakkamee jedhamee nama dhiyaatee mana hidhaa jiru kana haala akkamii keessa akka inni jiruuf maaliin akka shakkameef ragaa akkamiidhaan immoo akka inni shakkamee jiru isa kana akka inni dhufee dhaddachatti dhiyeessuu fi dhaddacha irratti deebii kennuuf hogganoota abbaa alangaa federaalaadhaa fi ajajni darbee inni sadeffaanii poolisiin federaalaa maaliif akka hidhee fi qaama eenyurraa akka inni nama kana fuudhee obbira tursaa jiruuf maaliif akka obbira tursaa jiru akka inni dhufee dhaddacha kanarratti himu fi ajajni darbee hunda isaaniifuu xalayaadhaan dhaqqabe jechuudha. Har'a dhaddacha kanarratti kan argame poolisii federaalaadhaan namni dhufee nama isa geggeessee yookaan immoo isa akka inni dhaddacha dhufuuf godhe ajjaabii isa jedhan sana isaan addatti namni dhimma inni mana hidhaa keessa turu amma kanaa fi yakka maaliin akka inni shakkamee jiru dhufee ibsu ni dhibee ammas kanaaf yeroo lammaffaadhaaf ajaja kennanii jechuudha. Boor akka inni dhiyaatutti jechuudha. Inni biraammoo abbaan alangaa federaalaa garee dhimma daangaa dabarsaa fi yookaan immoo abbootii alangaa federaalaa kan dhimma shororkeessummaa jedhamu warri qoratan immoo nuti himata tokkollee akka koloneel Gammachuu irraa hin qabnee fi yeroo darbee xalayaa barreessinee akka inni gadhiifamu jennee koomishinii poolisii federaalaadhaa fi xalayaa ergineerra jechuudhaan waraqata tokko fidanii dhaddacha sana irratti agarsiisanii haa ta'uuti garuu xalayaan sun ammas xalayaa dhugaa ta'uuf dhiisuu isaa manni murtichaa ofitti fudhatee qulqulleessuudhaaf gaafa itti deemetti xalayaan sun mallattoo malee xalayaa dhaqqabe jedhamudha waan ta'eef isa kanaaf mallattoo xalayaa qabu kan boor fidanii ittiin dhaddacha kana akka mirkaneessanidha. Inni biraa galmeema kana keessa namoota 5 oliyyannoon irratti fudhatame kan jechuun kisii qixxumaa koloneel Gammachuu Ayyaanaa, Amaanu'eel Ejjiguu, Usmaan Huseenii fi Lammeessaa Taakkalaa isaan kuni gariin isaanii koloneel Gammachuu duukaa hidhamaa turanii wantoota turtiiwwan torbee 2 torbee 1 hin guunne keessatti kan gadhiifaman garuu ammas abbaan alangaa gaaffii gaafatameef deebiin akka irratti kennamuuf kan eegamu Amaanu'eel Ejjiguu Margaa
galmee isaanii kana keessatti nama himatamaa ture mana hidhaa keessaa baafamee naannoo godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqqamteetti humna hidhatee kan sirnichaadhaanii ajjeefamuu isaanii quba qabna jedhame. Haa ta'uti garuu haala itti namni kun jiruu fi maal keessa akka inni jiru akkamittiin mana hidhaa keessaa akka inni baafamee fi maal akkamittiin akka inni ajjeefame irratti ammas abbaan alangaa mana bulchiinsa mana sirreessaa federaalaa bakka Amaanu'eel ture irraa qulqulleeffate akka inni dhaddacha kanaaf deebii kennu irratti kan isaanii ajaja kana dabarsanii. Egaan olmaan dhaddachaa Koloneel Gammachuu inni har'aa fi deebi'ee adumsi itti ture iddoo amma irra jiru ga'e kuni beellama boor sa'aatii 9 ganama jechuudha yookaan sa'aatii 3 akka lakkoofsa Gi'iziitti beellamameeti kan jiru jechuudha. Kuni gaaffii miidiyaan kamuu ilma Oromoo kamiyyuu dhimma Oromoof Oromummaa na ilaallata. Deebi'ee immoo hoogganni qabsoo bilisummaa Oromoo jiruuf jireenya isaa anaaf jedhee aarsaa kaffalaa jira jedhu lammii Oromiyaa kamiyyuu ilma Oromoo kamiyyuu kan ilaallatudha. Kana akka kanaatti dhiyeessuu keessaniif guddaa galatoomaan jedha. Dhimmi hoogganoota adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa adda addaa keessatti hiraarfamaa turanii hiraarsa sanarraa ka'e immoo keessattuu dhibee adda addaadhaaf saaxilamanii jiran kun dhimma nunis akka dhaabaatti lammiileen addunyaa adda addaas kan quba qabanii garuu rakkoon isaanii hammayyuu sirna kanaan ta'e jedhamee akka isaan miira uummataa cabsuudhaa fi hoogganoota kan ammoo qabsoo isaan itti jiran kan dhimma uummata isaanii dhimma isaanii godhatanii socho'an kana dhiisanii lubbuu isaanii dabarsuudhaaf itti yaadame ta'e jedhamee hoogganoota kana akka isaan yaalaa sirnaa hin arganne irratti kan godhamee jirudha. Kanaaf wantichi baay'ee nama yaachisa. Hoogganooti kunniin akkumaatu kaasuuf yaaltee Jaalabdiin amajjii 2020 kaasee yeroo adda addaatti manni murtii adda addaadhaan sadarkaa adda addaarra jiru murtii waan shakkaman irraa bilisa jedhu yeroo ja'aaf manni murtii gadhiisuusaa namuu quba qaba. Uummanni Oromoos kana numa beeka. Har'a garuu Jaalabdiin mana hiraarsaa kana keessatti dhibee hepatitis B kanaaf saaxilamaniiti kan isaan jiranii. Jaalabdiin jiruuf jireenya isaanii kan kaleessaa kanarraa har'a yeroo aniifate akka kanatti taphanullee kan isaan uummata kanaaf dabarsanii kennaniiti. Yeroo qabsichi akka murnoonni akka barbaadanitti Oromoof Oromiyaa facaasuuf itti deemanitti qabsoo yeroon barbaachisu kamuu kan godhanii har'as immoo haala itti jiran kanaan qabsoo uummata isaanii ofitti fudhatanii jiranii garuu haalli fayyaa isaanii dhibeen hepatitis B yeroo darbee qondaala dhaabaa kan ta'anii Jaalbattee Urgeessaa dhukkubsachuu isaanii namuu quba qabaa sana waliin wal qabatee hoogganoonni keenya hedduun mana tokko keessatti yookaan bakka dhiphaatti akkuma waliigalaatti manni hidhaa biyyattii keessa jiru mana hidhaa lammiileen Oromiyaa ilmaan Oromoo itti raarfamanii fi mana tokko keessatti akka muka kibritii itti rukkamanii ukkaanfamanii jiraataa turanii fi jiraataa jiranidha har'allee jechuudha. Sana keessatti dhibeen kun namoota hoogganoota keenya kana waliin turan irratti faffaca'ee argamuusaa kan wanni dhageenye jechuudha. Jaalabdiin dhukkubsatanii kan isaan mana yaalaa dhufanii biyyattii keessatti hospitaala kilinikni dhimma dhibee keessoo keessattuu tiruu waliin wal qabatee hepatitis B fi tiruu waliin wal qabatee kilinikni olaanaa Adaraa jedhamu tibba darbee dhibee kanaaf saaxilamuu isaanii
addaan baasee isaaniin akka isaan yaalamaniif himee jira. Haa ta'uutii garuu sadarkaa dhibeen kun itti jiru adda baasuudhaaf yaalaan kun biyya keessa hin jiru. Sadarkaa dhibeen kun itti irra jiru irra dhaabbataniiti qoricha namaaf ajaju waan ta'eef. Kanaaf dhiiga isaanii fuudhaniiti biyya itti dhibeen kun sadarkaan isaa beekamuu danda'u itti ergamee jira. Kana jechuun otoo isaan hidhaa kana keessa hin jiraanne ta'e biyyi itti yaalaan sirnaa argamu kanatti itti deemanii yaalamu ture. Kanaaf ammallee dhukkubsatanii haa jiraatan malee dhibee laalaadhaaf qoricha laalaadhaaf fudhatamuun addatti qoricha tokko hin jalqabne isaan dhukkuba tiruu kana waliin wal qabatee jechuudha. Inni biraan fi kan haala hamaa keessatti kufee jiruu fi gargaarsa namoota jaallanachi mana hiraarsaa sanaa isa bira jiraniin kan yaalamaa jiruu fi gara 6 lakkoofsisee kan jiru erga ciisee ofiin of danda'ee socho'uu dadhabeeti kan nuyi odeessifannee maatiinii fi maanguddoowwan biyyaatti deemanii ilaalanii haala isaa irraati mirkaneeffatanii Gadaa Gabbisaadha. Jaal Gadaa Gabbisaa qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamu keessatti finciloota uummataaf dhugaa uummataaf haqa bilisummaa uummataa Oromoof ta'an keessatti shoora akka dargaggummaattis akka qondaalummaa adda bilisummaa Oromoottis kan qooda fudhataa turan ta'uu galmeen seenaa isaanii ragaadha. Isaan kiliinikumaan hammaan dura isiniif hime kanatti deemanii tibba darbe gaafa ilaalaman dhibeen isaanii guddootti jabaatee akka jiru erga mirkanaa'ee booddee amma san isaanis biyya diidaa deemanii yaalamuudhaaf hiree waan hin argamneef dhiiga isaanii biyya keessaati biyya ambaatti ilaalame gaafa dhufu qoricha ajajeefii ture. Kiliinikni olaanaa Adaraa jedhamu kuni kiliinikni sun akka isaan ciisanii bakka ogeessi ilaalee haala qaama isaa fi haala dhukkubichi irra jiru to'annoo ogeessaadhaan qoricha fudhatamu ture. Qorichichi isaan ajajaman akka ogeessi fayyaa dooktoroonni jedhanitti jechuudha. Kanaaf sana waliin wal qabatee inni dhukkubsatee akka kanaadhaan otoo mankaraaruu deebi'ee qorichi sunillee ofitti namni dhuunfaa bakka ogeessi fayyaa hin jirretti fudhachuu iddoo haala hin dandeenye keessatti qoricha sanas akka inni fudhatuuf yookaan akka inni hospitaala ciisee yaalamuuf illee mirga dhabee mirga ittiin yaalamuu dhabeeti qajeelcha poolisii godina addaa naannawaa Finfinnee magaalaa Burraayyuutti deebisanii galatanii innillee achi keessatti rakkoo hamtuudhaaf saaxilamee jira. Akkuma waliigalaatti garuu hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo fi qondaalonni lakkoofsaan irra keessaa namuu beekuu fi dhukkubni kun wajjirraa wal qabatee isaan immoo waliin mana tokko keessatti hidhamaa jiran kun hunda keenyaaf guddoo yaaddessa. Waan inni yaaddessuuf dhibeen kun namarratti kan darbuu fi deebi'ee immoo yaalaan isaallee namootuma keenya fakkeenyaaf jaalbatteen gaafa ba'an hagam tokko hubamanii akka ba'aniif haala akkamitti sadu'aa gaafa isaan ta'an ofirraa gabbaasan ammas jaallan hiraaraa jiran kun dhukkuba kanaan qabamanis rakkataa jiraniif warri immoo dhibeen kun of baasee irratti hin mul'atiin jiru haala akkamiidhaan akka isaan lubbuun isaanii darbuu danda'u dhukkuba kanaanis rakkoowwan biraanis kana jedhamee afaan guutamee dubbachuuf nama rakkisa. Garuu jaallan afaan kun amma isaan gaafa dhukkubsatanitti eegaa jirra isaanis. Isaanuma kanallee isaanumti illee jaallanumti warri hin qabamiin illee dhukkubni kun irra jiraachuuf dhiisuu isaanii mana yaalaa gahaa fi dhimma kanaan qorannoo jabaa godhanii dhugaadha yeroo tokko deemanii hundi isaanii ilaalamuu
nyaata dhiisuu isaanii waliin wal qabatee dhageenyeerra garuu rakkoon sun saaxilamuu dhiisuu isaa deebi'ee immoo rakkoon sun immoo yerootti of baasuu fi yerootti turu waan qabuuf utuu namarratti dhibeen sun mallattoowwan isaa hin beekamin tura jedhu hakiimonni waan ta'eef sun yaaddoo dhaaba keenyaadha yaaddoo miseensotaaf qondaalota hoogganoota dhaabaa jiranidha jechuudha. Garuu yaaddoon kun yaaddoon qofa irra darbamuu hin qabu. Maaliif uummanni jiraaf hoogganoonni kun immoo uummata sanaaf jiruuf jireenya isaanii aarsaa godhan. Uummata kana jiraachuudhaaf namootni kun gaheen isaan shoora isaan taphatan kan akkasii yookaan akkasumatti jennee nuti itti dubbannu fi ukukubbeessuu waan hin qabneedha. Namoonni kun manni isaanis jireenyi isaanis jiruun isaanis kan uummatichaa isaanumti mataan isaanii kan uummatichaa waan ta'eef uummanni Oromoo immoo qabsoon irra haanee hoogganoota isaa kana hiiksifachuu danda'uudha qabaan jedha. Akkasitti jiru waan hidhamtoota hoogganoota adda bilisummaa Oromoo kanneen dhibee fayyaan addatti immoo haaluma adda addaadhaan isaan haala isaan keessa jiran keessaa quba qabnu fakkeenyaaf godinaalee Oromiyaa adda addaa keessa naannawanii kan hidhamaa turan jaal Amaanfilee magaala Burraayyuutii qabamanii hanga moggaa kibba Oromiyaa Yaaballoo Bureeolaa deebi'anii immoo isaanuma afaan uummataa isaaniirraa an carraattiin isaan dubbisuu argadhee yeroon dubbisetti mana barumsaa dhuunfaa tokko keessatti hidhamaniillee yerootti hiraarfamaa turanii fi manni murtii sadarkaa adda addaa immoo jechuun mana murtii sadarkaa jalqabaa sadarkaa olaanaa jedhamutti yerootti yakka shakkamaniif irraa bilisa jedhamanii deebi'ee immoo seera kufaa bara addawaawii yookaan TPLF yeroo sanaa durfamu seera shororkeessummaa labsame kan adda bilisummaa Oromooillee ittiin yakkame sanaan himatamaa kan jiruu fi har'a yeroo har'aa kana immoo magaalaa Oromiyaa hedduu keessa naannessanii dhumarratti mana hidhaa Shaashamannee keessatti hidhamanii kan jiran isaan kanallee uummati dagachuu hin qabu. Egaa ani hidhamee jiru uummata Oromoo bal'aadha. Kanaaf warruma irra keessaati waa quba qabnu irraa dubbachuu maafan jedhee inafa kan jettan immoo isin na gaafachuu dandeessu. Egaati haalli koree yookaan qondaalota adda bilisummaa Oromoo miseensota adda bilisummaa Oromoo fi jaarmiyaalee marabbaa kan biraa kan of keessatti hammateef jaarmiyaalee siyaasaa biroollee kan of keessaa qabu qaamolee hawaasaa hedduu kan of keessatti hammachiisee mana murtiituun dhiyaatiin ji'a 5 oliif mana hidhaa keessatti ugguramaa kan turanii namootni galmee Qaasim Abdullahi Abbawaarii jalatti namoonni 17 waamamanii gaazexeessota Oromiyaa News Network dabalatee dhugumaa mana murtii waliigala naannoo Oromiyaa kan calcalii yookaan saarbeet jedhamutti argamu achittidha kan isaan dhiyaataa turanii tibba darbee mana murtii dhiyaatanidha kan isaan turanii yeroo 5ffaaf jechuudha. Ji'a 5 gaaffii tokko malee ji'a 5f torbee tokko gaaffii tokko malee sadaasa 8 kan isaan qaban akka lakkoofsa Habashaatti sadaasa 8 kan isaan qabamanii isaa boodatu mana murtii tokko dhiyaatiin kan isaan achi dhiyaatanii mana murtii waliigala Oromiyaatti gaafa dhiyaatan himata isaan irratti dhiyaatee namoonni kun namoota siyaasaadha gariin isaanii immoo namoota dhaabbilee marabbaa adda addaa keessa hojjetanii haa ta'uti garuu bu'uura adda bilisummaa Oromoo rakkoo biyyattiidhaaf furmaata jedhee
mootummaa ce'umsa biyyoolessa naannoo Oromiyaa labsirra dhaabbachuudhaan koreewwan adda addaa hundeeffamuu hawaasni addunyaa fi uummanni biyyattii waan quba qabudha. Isaan kunis koree tokko turanii jechuudha. Isaan sun waan koree waan labsii adda bilisummaa Oromoo labsee fi dhaabbileen biraa utuban kanneen akka kaafaa illee utuban waliin ta'uudhaan isarra dhaabbachuudhaan furmaata jedhame sana dirqama ofitti fudhatanii osoo hojjetanuu sirni kun yakkeedha kan inni jiru. Haa ta'utii garuu dhaabni siyaasaa jechuun yookaan jaarmiyaan siyaasaa tokko riqicha furmaata rakkoo biyya tokkooti malee madda rakkoo miti. Adda bilisummaa Oromoo immoo seenaa isaa keessatti uummata Oromoof qofa otoo hin taane lammiiwwan cunqurfamoo impaayiriitii keessa jiran hedduudhaaf qaama furmaataaf riqicha furmaataa ta'uusaa ragaan seenaa dhaabichaa fi uummanni cunqurfamaan dhaaba kanatti hirkatee sadarkaa naannoo mataa isaa labsatee naannoo isaa ta'ee jiraachuutti kan inni argatee fi afaan isaan akka inni barreessee dubbatu kan godhe kun bu'aa adda bilisummaa Oromoo lammiiwwan cunqurfamaaf buuse keessaa isa tokkodha. Sana waliin rakkoo gaaga'ama siyaasaa biyyattii keessa jiru waliin wal qabatee dhaabbileen biyya kana keessatti mootummaawwan adda addaaf akka mootummaan adda addaa labsamee furmaanni dhufu akka akkatti kaa'aniiru dhaabbileen siyaasaa adda addaa. Fakkeenya yoo fudhachuun barbaachise abbaa daraa Finfinnee yookaan Addis Ababa Baala kan jedhu dhaabbiin siyaasaa akkuma adda bilisummaa Oromootti inumaayyuu inni sadarkaa naannootti kan inni galmaa'ee jiru Baaldaraas labseedha kan inni ture. Miseensonni isaanis hoogganoonni isaanis kan rakkoo furmaata jedhanii labsan sun akka isaanitti fakkaatetti jechuudha. Namni hidhame dhimma kana waliin wal qabatee hidhame tokko hin jiru. Akkuma kana dhaabni siyaasaa Izeemaa jedhamu kan biyya kana keessa akkuma adda bilisummaa Oromootti dhaaba biyyaalessaa ta'ee boordii filannoo biyyaalessaatti galmaa'ee jiru sadarkaa shaadoo kaabinee jechuudhaan yookaan immoo kaabinee gaaddiddeessaa literaalii yoo hiikuun barbaachise shaadoo kaabinee yookaan ministeera gaaddidduu huumeetti kan inni socho'aa jiru. Kun furmaata jedhanii gabbaasanii miidiyaaleedhaaf ibsa irratti kennanii warrumti kaabinee yookaan kaabinee gaaddiddeessaa jedhamee labsamee fi filaman sun mataan isaanii namni keessaa hidhamee hin jiru, namni kanaaf dhaabni siyaasaa kanaaf shakkame hin jiru. Dhiyeenyuma dhiyoo kana dhaabni siyaasaa Hibir Itoophiyaa jedhamullee akkuma kana gabbaasee mootummaa ce'umsaa yeroo inni itti labsaa turee fi waamicha godhaa turedha. Rakkoo biyyattii fi gaaga'ama siyaasaa biyya kana keessa jiruuf furmaata jedhee kan kaa'aa ture. Adda bilisummaa Oromoos addatti furmaata siyaasaa rakkoo siyaasaa biyya kana keessa jiruuf furmaata siyaasaa inni lafa kaa'e waan mootummaa ce'umsa biyyoolessa naannoo Oromiyaa jedhu kanan. Garuu jaarmiyaan biyya kana ijaarsi bu'uura biyya kana impaayera kanaa jechuu kooti fi jaarmiyaaleen mootummaaf kan biroon illee uummata Oromoodhaaf dhaaba keenya adda bilisummaa Oromoo waan of keessaa dhiibatuuf qofa namoonni kunniin hidhamaniiti mana murtii deddeebi'aa jiru jechuudha. Isaan waliin wal qabatee keeyyateewwan namuu ittiin himatamuu hin qabne himatamaniiti kan isaan dhaddacha irratti gaafa dhageenyu abbootiin seeraa gaafa hiikoo himata isaan ittiin himatamanii kanallee gaafa ilaalanii kan garii waggaa 3 hanga waggaa 25 kan itti adabsiisu keeyyata tokko jedhu inni biraa immoo murtii du'aa itti murteessisa kan jedhuu fi sadarkaa itti namoonni du'an qofa kan ibsudha jechuudhaani kan waliin wal qabatee himanni isaanii baay'ee kan nama
gaddisiisu ture. Egaan addacha dheengadda gaafa isa dhumaaf addacha dhiyaatanii amma gaafa 24tti isa dhiyaataniif yeroo 5ffaaf dhiyaatan kanarratti manni murtii abbootii seeraa 3 addacha ilaalameenii namootni 17 kun himanni ittiin himatame asoosama ta'uusaa fi ifaa kan hin taaneef irra deebi'ee abbaan alangaa sun deebi'ee akka inni himata isaa ilaaluuf yeroo isaaf kennee himatoota sana himanni eenyuti maal raawwate akkamiin raawwate yaadaan moo gochaan kan jedhullee ifaa akka hin taane waan dukkanaa tokko himatichi waan tureef akkan yeroo taanutti qulqulleeffatee fidatu yoo kana hin taane ta'e immoo silumaayii namoonni kun yakkamoota miti. Furmaata jedhanii ummatichaaf rakkoo gaagaama biyyattii keessa jiru waan dhaabni isaanii fi waan itti amanan waan hojjetan kanaaf sila himatamuutu hin taane galatatu isaanii mala ture. Kanaaf isaaniin ammas beellamni isaanii gaafa caamsaa 24/2022tti beellameetii namoota 17 kana gara mana sirreessaa godina addaa naannawaa Finfinnee kan akka Oromiyaatti jiru Daalatti bakka jedhamutti deebisaniiru. Egaani hidhamtoota siyaasaa maqaa adda bilisummaa Oromoodhaan yookaan maqaa barbaadan keessattuu maqaa dhiyeenya kana paarlaamaan isaaniillee maqaa daabboo jedhee isaanitti deebisee hanga himutti gahee maqaa shanee jedhamu kan yoo barbaadan akka barbaadanitti namoota ittiin sakaalanii namoonni gaafa ilaalcha siyaasa isaaniif shakkamanii madda galii godhateera sirni kun. Namni dhimma ilaalcha siyaasa isaaf jedhee jiruuf jireenya isaa itti gaagessaadha kan inni jiru. Kana jechuun addachatti namni dhiyaatee gaafa mirgi wabii heegamuufillee ta'e qarshii 20,000 hanga 70,000tti nam tokkotti jechuudha. Jireenya akka kanaa biyyattii keessatti jeeqamee fi mi'aaye kana rakkina hamaa biyyi keessa jirtu kana waliin wal qabatee haala tilmaama keessa hin galchineef hoogganoonni dhaaba keenya qondaalonni fi miseensonni deeggartoonni dhaabaa yeroo adda addaatti kan isaan gaafataman maallaqa hanga kanaan. Maallaqni sun namoota gariif wabii ta'ee haa gadhiifamuu malee namoota tokko tokkoof garuu yookaan namoota hoogganoota irra keessaa beekamaniif keessattuu maallaqi maatiin hidhamtoota siyaasa kun dhiyeessee ittiin mirga wabii heegu hin deebi'u. Hidhamtoonni kunis hin hiikaman. Garuu madda galii daldala addacha daldalaa ta'eera manni murtii kan itti namni haqa maallaqaan bitatudha. Haala inni itti ta'ee jiru kanaafuu namoota tibba darbe bahanii mirga wabii akka kanaadhaan ta'ee jedhee sirni kuni beeksuudhaa fi namoota waan itti amananiif waan jaallatan dhugaa jaallatan sanaaf jiraatanii beeksuudhaaf ta'e jedhee yeroo inni itti mataarraa gadi quucarsaa jirutu mul'ata jechuudha. Namoonni koree sana keessaatii dhaddachatti dhiyaatanii himanni waan hin beekamneedhaan yakkamanii ugguramanii jiranii waliinis wal qabatee jechuudha. Oromiyaan goolama hamaa fi tarii ifa dukkanni gaafa dheeratu ifni guddaan akka jiraatu akkuma namaaf himu goolama hamtuu keessa kan uummanni Oromoo jiru. Goolamni kun immoo ta'e jedhameeti sectarianism yookaan immoo shororka sirnaan mootummaan ta'aa jirudha kan raawwataa jiru. Fakkeenyaaf hidhaan
godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti bifa haaraan fi ta'e jedhamee immoo yeroo inni itti maatiin tokko guutuun yeroo itti mucaa ijoollee daa'ima baadhatanii fa'aa yeroo itti hidhamaa jiran odeessata qabna. Fakkeenyaaf kibba bahaa Oromiyaa naannoo magaalaa Asallaa aanaa Xiyyoofaatti daa'ima ji'a 8 kan baadhattee hidhamtee jirtu tibba socho'aa turre argineerra. Kun ittiin shororka uumuuf wanta ta'edha. Atiin waan adda bilisummaa Oromoo beektaati dubbadhu jedhamee immoo namni waltajjii irratti gaaffii gaafatamee ittiin hidhamee jiru fa'aa keessattuu tibbaa bobbaa boordii filannoodhaa fi dhaabbilee siyaasaa waliin goone keessa waan argineeti jira. Amma guutummaa Oromiyaa keessatti hidhaan jiru hidhaa sirnaan miti. Fakkeenyaaf odeessaa kibbaa bahaa keessumatuman jiru abbaan ilmii fi mucayyoon isaanii intalli durbaa yeroo isaan itti hidhaman fakkeenyaaf Useenittiyyuu nama jedhaman tibba deemnee qaamaan dubbisnee turre iddoo sanaatii bahanii gadhiifame maaliif hidhamanii Useenittiyyuu jennee gaafa gaafannu boordiin filannoo fi namootni warri bilisignaallee turaniiru numiti kan hiisisee warra mana marii nageenyaa aanaa keenyaatti akka hidhamanii nageenyaaf sodaachisu waan ta'eef nuuf hidhaa jedhame na hidhainee jedhan malee waan ragaa irratti arganii hidhatan miti. Kana jireenya uummatichaa gooluu fi uummaticha dhiibanii ta'i ka'ii lenoli ta'i jalqaba ta'i nama waan inni hin barbaannetti dhiibee sirna kun yeroo inni gara dirree siyaasichaa keessa uummaticha dhiibeeti gara qabsicha uummanni gara inni barbaadu dhiisee qabsoon hundumtuu qabsoodha. Uummatichi akka inni akka ofii kuwannaan si barbaadeef akka inni si rukutuuf si balleessuu barbaadutti naa deemi jedhee yeroo inni itti mootummaan daandii qabsichaa dhiibee gara ofii barbaadetti gara uummanni barbaadee fi gara wantoonni barbaadanitti sun taane ofii isaa yeroo inni dhiibaa jiru argine jechuudha. Kanuma waliin wal qabatee immoo waan saaminsa ajjechaa fi gudeeddii adda addaa kan Oromiyaa keessatti sirna kanaan raawwatamaa jiru fakkeenyaa fi mana barumsaa har'a yeroo itti buufata waraanaa ta'ee jiru jira. Fakkeenya dhiyoo kan inni lixa Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Aliiboo jedhamu keessatti nama Dinqaa Guutaa jedhamu kaampii mooraa waraanaa keessatti hidhame. Kaampii mooraa waraanaa keessatti namni kun hidhameeti maal ta'e kaampii sana keessatti nama guddaadha akkan odeessa qabnutti. Namni guddaa kun kaampii sana keessatti hidhamee waraana soorte jedhamuudhaan otoo reebamuuti ajjeefame. Gaafa ajjeefame jedhamu namni kun mooraa sun mana barumsaadha. Manuma barumsaa sana keessatti ofumaan qotaniiti hawwaalanii jedhama. Jaarsoliin biyya abbootiin gadaa naannoo sana jiran namoonni amantii adda addaa itti deemanii reeffa argachuuf guyyaa lama kadhatanii gaafa sadeeffaa reeffa seera malee aadaa fi safuu Oromoo malee awwaalame sana baasanii deebanii yeroo isaan itti awwaalan dhageenya. Kana jechuun kun namni kun maatiin isaa maatii hordofatee haala inni ittiin qabamee fi bakka inni itti qabamee jiru beekudha malee kan akka kanaa otoo hordoffii maatii jalaa miliqee bakki buuteen achi buuteen isaa dhabame namuu kan quba hin qabne boor turee bulee ba'u hedduun jiraachuu mala. Dhimma fiinxaleeyyii golee Oromiyaa goolaa jiran waliin wal qabatee fiinxaleeyyiin kun deeggarsa mootummaan federaalaa godheen kan socho'aa jiranidha. Agarsiistuun kanaa immoo tibba tokko miidiyaa mootummaadhaan muummichi ministeeraa biyyattii mataan isaa naannoo Amaaraa deemuudhaan faannoo as jiru hanga
jijjigaatti geessisnee birmadummaa keenya ittiin eegsisuu dandeenya jedhee yeroo inni itti dhaadataa turetti jira. Sanarra darbuudhaani tibba darbe kana naannoo Amaaraa deemuudhaan yeroo isaan itti gootota jedhanii kan gaagaama kana geggeessaa turaniif geggeessaa jiraniif kan mana namaa gubu kan qabeenya namaa saamuuf qabeenya namaa gubu yeroo isaan itti deemaniiti dhaadeessaa turan namuu quba qaba. Haa ta'utii garuu taateen kun irra jireessaan daangaalee Oromiyaa naannoo Amaaraa itti dhiyoo jiran fakkeenyaaf lixa Oromiyaa godina Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa akka fakkeenyaatti kaasuun ni danda'ama. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa gandi Dongoroo fakkeenyaaf aanaan Dongoroo gandoonni 3 tibba kana guutummaa guututti manni uummanni keenya qabu mana citaadha. Mana citaa kanatti abidda qabsiisa sadarkaa viidiyoo gabbayee of waraabanii dirree miidiyaa hawaasaarra naannawaa tureef sinillee akka miidiyaa tarii quba qabaachuu kan qabdu jedhee kan hin amanu taateen akkasii sukkanneessaa ani raawwatamaa ture. Kun fakkeenyaaf lixa Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongorootti. Naannooma Abee Dongoroodhaaf Abeen Dongoroo godina Horroo Guduruu Wallaggaa biradha keessadha. Akkuma kana aanaa godina Wallagga Bahaa garuu daangaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa ta'e kan aanaa Giddaa fi aanaan Kiiramuu haaluma wal fakkaatuun gandoonni akka Lalistuu Hangar Oromoon guutuutti yeroo inni keessaatii dhiibamee bahee waansaa yeroon kun yeroo itti qonna qotatanii fi yeroo kanatti dhangaa wanni godhatanidha. Yeroo isaan itti mankaraaraa jiranidha. Kun seenaa dhiyoo barootuma kana keessa ji'ootuma kana keessa ji'ootuma 2-3 darban kan keessa kan argaa jirru gandoota akka aanota akka Kiiramuu isaan kunis waanuma wal fakkaataadhaan keessattuu Kiiramuu ganda Haaroo jedhamu yeroo adda addaatti fi Lalistuu Somboo jedhamu yeroo adda addaatti qabeenyaan maatii qote bulaa Oromoo maatiin qote bulaa Oromoo qeef araddaan Oromoo sabramee yeroo inni itti abiddaan goolamee fiinxaleeyyii kanaan akka hin taane ta'aa jirutu jira. Isa kana qofa miti. Giddugala Oromiyaa bakkeewwan Shaggar Kaabaa naannoo Salaaleettis haaluma wal fakkaatuun yerootti manni qabeenyi manca'aa turee fi dhumarratti immoo erga dhiyoosii immoo jumlaadhaan namni yeroo inni itti sirna kanaan kitimaa jirudha kan nuti argaa jirru. Fakkeenyaaf Salaaleetti namni kitima sana keessaatii rabbiin du'i yoo jedhe malee namni hin du'u keessaatii of darbatee malkaatti of darbatee hafe tibba kana miidiyaa hawaasaa irratti akkamittiin akka inni deddeebi'ee dubbataa ture waan hundi beekudha. Kanaaf kan Oromiyaa goolaa jiru fedhii ijaarsa mana hidhaa sirnoota abbaa irree darbanii kan ta'e Impaayera Itoophiyaa gad-jabeessanii dhaabuudhaaf fedhii namootni dhuunfaa ittiin teessuma of jalatti tiksuuf jedhanii lammiilee Oromiyaa goolaa jiranidha. Kun immoo nuti akka dhaabaatti rakkina kanaaf furmaatota kaa'aa turre namoonni beeka addunyaanis ni beekti. Har'a immoo rakkoon uummata Oromoo haalli inni itti jiru sukkanneessaan kun maal barbaada? Qabsoodha barbaada. Qabsoon waan inni hin furre hin jiru, waan inni hin jijjiirres hin jiru. Mootummaan tokko ni dhufa ni darba. Sirni tokko ni dhufa ni darba. Sirni dhufee darbu hunduu Oromoodhaaf keessattuu sirni erga Oromoon Impaayera Itoophiyaa bittaa Habashaa jalatti kufee kaasee sirni dhufee darbu hundi isaayyuu kan inni raawwatu Oromummaa balleessuuf Oromoo dhabamsiisuu dadhabsiisuudhaaf akka inni waan isaa irratti habbaan taane kan godhu keessuma sirni hamma sirni hin jijjiiramne biyya kana keessatti sirni gaafa Oromoon cabee kaasee kan jijjiiramu maqaa namoota sirna kanatti dhufanii fi of jijjiiranii dhiyaachuudhaan kanaaf.
maqaan ammaaf jijjiirratees murni amma teechuma fi bokkuun of harkaa qaba jedhee kan biyya golaa jiru ammas fedhii addaan qabu. Fedhii inni qabu fedhii ofii malee fedhii saba ofii hin qabu. Isa kanaaf immoo uummanni keenya qabsoo isaadhaan malee diinni keenya nu laafeen namni kan inni irra gahe. Diinni keenya akka fedhii isaatti silaatii Oromoo kan jedhamu fi lammiilee cunqurfamoota biraa arguun barbaadu. Kana kan agarsiisu immoo fedhiin fiinxaaleeyyii har'a magaalaa Oromoon eenyummaan Oromummaa irratti beekamu keenya jedhee yeroo inni akka sirnoota duraa sanatti deebi'ee maqaa moggaasaa jiruu fi jaarmiyaaleen yookaan immoo qaamoleen hawaasaa ummatichi ittiin wal masakuuf rakkoosaa fi faloosaa ittiin falatu yeroo itti abbaan gadaallee bokkuu fi kallacha isaa waliin fi araddaa isaa irratti yeroo itti kabajaa dhabeedha kan jiru. Kanaaf Oromoon akka amma ta'ee kan ta'een beeku garuu deebi'ee qabsoodhaan hir'aanuu danda'a. Qabsoon keenyas kan jabaachuu dandeenyu wal taanee akka qabsoo bara Walaabuu Jiloo jechuun bara 1522 sana itti waltinnisee qabsoon hir'aanuu dandeenya an jedha. Dhumarratti gabrummaarran jabaatu qabsoon. Gabrummaan ulfaataa sana qabsoon garuu amma gabrummaan ulfaatu waan ta'eef kan hir'aanuu dandeenyu rakkoo hundumayyuu qabsoon hin jedha. Isinillee guddaa galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa deebanaan isiniin jedha.